ergamoonni waaqayyo mana namaa seenu guyyaa waaqayyo gaafa kakootu namaa raawwatama kakuun sun immoo dhawee kakichaa bakka namatti reewee kakuu sanaase akka isa durii sanaa mitee kakuun durdurii sun naan abboonni keessanis naaf hin eegneen anis immoo cimsee isaaniif hin yaadne kanaaf karaatame inna bakkasitti maqaa kootta nama deeganadhe siin raawwadhaa mee waaqayyo mee qajeelummaa kakuu qajeelummaadhaan raawwatama moo akkamitti raawwatama nyamantu mee harka ol fudhaa warri qajeelummaadhaan raawwatama kakuu jettanii warri amantaa keessa ol kaasaa taansi naa eebbisa Abraano ishi waaqayyo ol fudhaa kaasaa raawwata warratti isaan keessa ol fudhaa raawwatamu kakuu warrattan warri lamaan isaanii jedhe raawwatamu kakuu naaf warrattan fuudhaa harkisa naaf raawwatamu kakuu isin raawwatama warrattanu karaa isaa yoo beeknu ta'e yoo raawwatama naayis gooftaan si naa eebbisu kakuuni kadhannaa malee homaa sirraan barbaadu yeroo isiin jedhu akka yaada waaqayyootti jiraachuun murteessaadha kan inni sii kakatamu akka yaada waaqayyootti yeroo jiraattuudha kakuun biqa sii kakatamu akka yaada waaqayyootti yeroo jiraattuu fi akka yaada waaqayyootti jiraattuuf yaadameeti fakkeenyaaf namoonni tokko waan namaa keetu jiranii waaqayyo isaaniif kakata ofii keessa irraa kaasaa yaada yeroo sun waan namaa gootanii nama maxxanii nama jibbitanii soofduranii jirtan kakuu yeroo sinii kakatamu dhageessanii beeku maanii jettanii yaaddura waaqayyoon cubbuutti walii galee yookaan bakka si jirtan sana waan waaqayyo jaalladhetti kan fakkeessan lakkoofsan qaban namoonni baay'een maaniif iddoo masaa jira cubbuu gochaa jiru sobaa jiru mataa jiru ejjaa jiru waan garaagaraa gochaa jiru garuu kun kakatamaaf waan sana waaqayyo cubbuutti waan walii galee se'u namoonni baay'een waaqayyo cubbuutti walii galee utuu hin taane akka ati deebituuf yoo deebiteef siin jechuu waaqayyo yoo deebiteef kakuu guddaa si dura jiraachuu karaarra jirtu biraa deebii jechuu waaqayyooti malee waaqayyo cubbuuti kee jirtu kun natti urgaa'e jechuu isaati yookaan cubbuuti kee kun natti bareede jechuu isaati yoo irraa deebiteef kakuun koo si raawwatama yoo irraa deebiteef dhugaan dubbii wangeelaa kun sirratti hin ta'aa jechuu waaqayyooti maqaan waaqayyo eebbifamu namoonni baay'een garuu waan waaqayyo dhugaatii isaanitti walii gale cubbuu isaanitti walii gale godhanii yaadu waaqayyoon garaa baruu saaba kanaaf bal'inaan kanaaf dhaloonni baay'ee waaqayyoon garaa baranii ho'anii akka gucaarra boba'anii borbadu akkuma ibidda ciniintamu makaanii boba'anii bolla ta'e dhaabanii iddoo dhaaban maaliif cubbuutti waan waaqayyo walii gale se'anii yaadu waaqayyo cubbuutti walii galee beeku bara baraanis walii galu waaqayyo cubbuutti waaqayyo cubbuun ciincika cubbamaa garuu akka inni qalbii jijjiirratuuf eegaa'e waaqayyo cubbamaa adabuun karoora isaa miti waaqayyo gaannamiin cubbamaadhaaf qopheesse miti gaannam seexanaaf qophaa'e seexan akka keessaa dhumatu iddoo seexanaaf ergamoota isaatti qophaa'e itti sokkaan jedha warra karaa bitaa jiraniin jedhe beewuun qophaa'e seexanaaf ergamoota isaatiif warri waaqayyoon hin dhageenye iddoo sanatti adabamu jechuu waaqayyooti malee waaqayyo gooftaan jalqoon akka isaan deebi'an barbaada qalbii akka jijjiirratan barbaada namni hundinuu karaa isaa saamaarraa deebi'ee gara karaa isaa dhugaatti akka dhufu barbaade malee namni akka adabamu yaada waaqayyoon adabamuun kee yookaan akka ati garafamtee gaannamiin dhiitamtee karoora waaqayyoo miti faarfachuun immoo gaannamiin nama oolchu raajuun immoo gaannamiin nama oolchu gaannamiin kan nama oolchu waaqayyoon sodaachuu qofaadha if you love me keep my command says maaliif akka jedhaa yoo na jaallattan abboonni koo eegaa inni jedhu suni na jaallattu yoo taatan ajaja koo jedhan afaan ingiliffaa isaarraa command abboonni koo eegaa iddoo biraatti ammas akkasin ani muka waynichaa isa dhugaati waynicha dhaabee kan eegu abbaa kooti afaan ingiliffaa isaa bokkee I am vine my father is vine dresser jechuun wayneessaa yookaan immoo kan wayni sana waynii godhee eegu jechuudha akkas jedhee waa waaqayyo gooftaan maccaa dhaloota gaafa gara jireenyaatti gaafa dhugaa dubbitti kan inni waamu akka waynii isa dhugaa taanee damee isaa taanee jagodhannee isa jiraannu bacancabaa akka jiraannu miti iddoo barbaanne dhaabannee kakuun irraa ta'u abadan namoonni baay'ee yeroo kakuu kakatamu baay'ee gammadu kakuu baay'ee gammadan eeggatu waaqayyo naa kakateera yookaan raajii sobe yookaan nama sobe jedhanii yaadu waaqayyo sobe hin beeku gaaf tokko biyya Israa'el keessaa waaqayyo ga'e waggaa 100 biyya Israa'el keessaa baatotee kakatu warri biyya Israa'el sun waaqayyo dhaga'uun dammaqanii kadhachuu waan dadhabanii waggaa 30 daban waggaa 30 guyyaa 30 dabalaa umurii nama tokko waggaa 30 dabalee waggaa 150 dammaqan isayyuu karaa ga'anii gungumaa waan deemaniif isaanii karaatti midheen ijoollee isaanii warri karaatti dhalatan Iyyaasuudhaan dhanna qabatanii akka isaan kakuu dhaalan
gaafa dubbatu akka keettoo beekatti barbaada. Waaqayyo takuu gaafa si galu akkati waan lama mo'atu barbaada. Tokko abdiidhaan guutamtee akka tariifattee sochii barbaada. Lama wala karaa see karaasitti dhufu akkati mo'atu barbaada. Kun yaada Waaqayyooti. Yaada Waaqayyooti kun yeroo hundumaa kan si kakatameera taanaan jilbi kee lafaachuu walitti qabachuu qaba. Jilbeeffachuun kadhachuun Waaqayyoo waamuun Waaqayyoo dhaggeeffachuun akkasin taane yoo ta'e ofii dadhabu. Takuu baay'ee waldaa Kiristaanaa keessa guuteera. Waaqayyoon kakata waldaadhaaf hin kakata namni garuu yaadatee hin kadhatu. Biyyaaf hin kakata namni yaadatee hin kadhatu. Kakuu waldaadhaaf kakatame namoota amantoota kadhatama. Kolee waldaa kolee kadhataan kadhatama. Amantoota kadhata. Waaqayyo waldaa keenyaa kana irratti kadhatu. Kadhannaa barbaade gabuun daa'imni tokko gaafa dhalattu Waaqayyo gaafa daa'ima namaa kennu daa'imni akka isheen garaa namaa keessatti dhiigi lubbuu godhatu taasisa Waaqayyo. Isa booddee dhalatte akka isheen dhalattu godhe daa'ima biddeen dhufee si hin bulchu. Daa'ima biddeen si hin nyaachisu. Maaliif Waaqayyo gooftaan daa'ima si kenna si du'a nyaachisee guddifata. Ameen jedhe. Kakuun akkasuma si kakatamaa si kadhatee raawwachiifata Waaqayyoon. Kadhachuun barbaachisaadha. Mana kee keessatti kadhatu. Waaqayyo si kakatee taanaan galtee rafin hin raawwatamu. Raajiin isin sobne waan biraan isin taane garuu Waaqayyo gooftaan dubbateera taanaan kadhannaa si barbaada. Ta'uu baannaan jalatti waggaa 30 dabalame waan ta'eef waggaa 30 sitti dabalamuu danda'a. Namoonni baay'ee kakuu baatanii immoo gadda keessa jiraatu. Ibbina keessa immoo jiraatu kakuu baatanii. Boo'icha keessa jiraatu kakuu baatanii maaliin kadhatan? Irratti kadhata Waaqayyoon. Amanuu mattamitti raawwate Waaqayyoon nama qabu. Wanta kan dubbatee gaafa guyyaa lamaa raawwatanaani. Dhiisi Waaqayyo eebboo dhageeyyuu kan godha. Kan jedhan lakkoofsa qaban hin kadhattu. Kadhachuu jechuun isa qarumatti kadhannaa mata duree qabne kadhatan miti. Kadhannaa gosa baay'ee jira. Namoonni baay'ee yeroo kadhatanii amaleeffannaa tokko qabu. Mee waan sirriitti